Sirna awwaalcha Pooppe Firaansis irratti hooggantoonni biyyoota garaagaraa argamuudhaan geggeessanii kanumaan wal qabatee Doonaald Tiraampii fi Pireezidaantii Zelenskiin dhimma biyya isaanii mari'achuudhaaf sababa awwaalaa wal arganiif achirratti akka mari'atanis dubbatamaati. Kan inni jiru dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaatiif gumaacha isaanii godhatan galateeffachuun dhagahameetiin jira. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan irratti lammiilee biyyattiitiin haleellaan raawwatamu hammaatu isaanii dubbatamaa kan jiruu fi oduuwwan biraa qabannee jirra. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jecha oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan isin dhageessifnu ta'a. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaatiif loltoota gumaachan galateeffatan. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa AWSOM keessatti loltoota gumaachan galateeffataniiru. Walgahiin addaa dhimma kana irratti ilaalchise Yuugaandatti geggeeffameera. Walgahii kana irratti kan argaman dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama kanaan loltoota gumaachuudhaan wareegama kaffalaa jiraniif galata dirqisiifannaa qabu kennee jira. Gamtichi tattaaffii Somaaliyaatti nagaa buusuudhaaf taasisamu cimsee kan itti fufuu fi kan deeggaru ta'us dubbate. Walgahii affeerraa Pireezidaantii Yuugaandaa Yoowerii Museeveeniitiin geggeeffame kana irratti Itoophiyaa, Masrii, Keeniyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi Soomaaliyaanis hirmaataniiru. Jilli Itoophiyaa Ministeera Ittisaa Aayishaa Muhammadiin durfamu walgahii kanarratti kan hirmaatee fi Ministeerri Ittisaa Aayishaa Muhammad walgahii kanarratti haasaa yeroo taasisan karaa mootummaan Soomaaliyaa hanga ammaatti itti deemee dinqisiifachuudhaan dhaabbilee nageenyaa cimsuu fi qindeessuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Itoophiyaan Soomaaliyaa keessatti nageenya waaraa bakka bu'uu fi hanga humnoonni nageenyaa Soomaaliyaa of danda'anitti deeggarsa cimsitee kan itti fuftu. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan lammiilee biyyattiitiin haleellaan irratti raawwatamu hammaatu dubbatan. Biyya ollaa Itoophiyaa fi handaara galaana diimaa irratti kan argamtu biyya xiqqittiin Jibuutiin lammiileen Itoophiyaa haleellaa garaagaraatiif saaxilamaa akka jiran dubbata. Tibba darbee wal dhabdee dhalataa Itoophiyaa fi Jibuutii gidduutti uumameen lubbuun dhalataa Jibuutii erga darbee booda haleellaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiraachuu gabaasuun kennan yaadatama. Mootummaan Jibuutiis lammiilee biyya alaa hayyama jireenyaa hin qabne turtii ji'a tokko keessatti akka bahan ajajee kan turee fi inumaayyuu guyyaa 48 akka kennamaa turee fi saneen alatti guyyaa tokkotti akka deebisanis kanaan dura dubbanneerra. Mootummaan Jibuutii kana kan cichee fi lammiileen Jibuutii ammoo lammiilee biyyoota biroo kan isaan keessa jiraatan irratti haleellaa garaagaraa yeroo raawwatamu ammoo argamee jira. Mootummaan Jibuutii lammiilee biyya alaa hayyama nageenyaa yookaan hayyama jireenyaa kan jedhamu seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan ebla 3 hanga caamsaa 2tti biyya ishee keessa gadhiisanii akka hin bahan yoo ta'e poolisiidhaan dirqamsiisee akka baasus gabaasee ture. Yeroo kenname keessatti fedhii isaaniitiin gara dhufanitti akka deebi'an yoo ta'uu baate ammoo humna poolisiitiin biyyarraa dhufanitti akka deebi'an kan godhu mootummaan Jibuutii imaammata labseera. Haala kana hordofee imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru yeroo kenname gahaa miti jechuudha. Yeroo dabalataa lammiileen Itoophiyaa hayyama jireenyaa hin qabne ji'a 3 keessatti akka bahan kennamuu fi yaada ministeera dhimma alaa Jibuutiitiif dhiyeessanis fudhatama akka hin argatin dubbatamee ture. Kanneen hayyama jireenyaa hin qabne hedduu waan ta'aniif ijoolleen namoota barnoota irra jiranii barnoota akka addaan hin kunne daldaltoonni meeshaalee isaanii dafanii akka gurguratan namoota bakka garaagaraatti dalagaa fi mindaan hin kaffalamneef akka mindaan isaanii kaffalamuuf warra dhimma mana murtiitii qaban kaasuudhaan yeroon itti gara biyyaatti galan yoo xiqqaate ji'a 3 akka dheeratuuf imbaasichi ibsee ture. Haa ta'u malee deebiin isaan kennan yookaan deebiin aanga'oonni Jibuutii laatan yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamu miti yoo jedhan Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiilee biyya alaa hunda ilaallata jedhaniiru. Dabalataan abbootiin daldalaa hayyama hin qabne haalli ittiin qabeenya itti horatan akka qoratuu fi abbootii daldalaa hayyama jireenyaa hin qabne hanga eeyyama argatanitti manni daldalaa isaanii adaraadhaan akka isaaniif eeggamuuf dubbatee ture. Dhaabbileen mindaa hojjettootaa osoo hin kaffalin turan yoo jiraatanis dafanii akka kaffalan qajeelfamni akka bahu aanga'oonni kun ibsuu imbaasichi beeksisee ture. Ergamaan addaa Tiraampii fi Pireezidaantii Puutiin wal arguun mari'atan. Ergamaan addaa Pireezidaantii Doonaald Tiraamp Stiiv Wiitkoof Pireezidaantii Raashaa Vilaadiimiir Puutiin wayita harka wal fuudhan qondaaltonni lachuu fuula isaanii ifaa ture jechuun gabaasaaleen garaagaraa kaahaniiru. Fuula Wiitkoof irraa akka mul'atutti ergamaan Tiraamp kun hanga Raashaa kana arguutti gammachuu qabaachuu isaanii kan himanii fi Wiitkoof waa'ee Puutiin waan hedduu hubataniiru jedhan.
ji'a lamaan darban keessatti yeroo afuraffaadhaaf wal arguun isaanis himameetiin jira. Yeroo wal argan kana keessatti Wiitkoof qondaala Ameerikaa kamuu caalaa Puutiinitti dhihaachuudhaan wal michoonfataniiru kan jedhamus dubbatamaa jira. Kremlin waa'ee marii kanaa kan mul'isu viidiyoo sekoondii 27 gadhiisee turee fi kan nama ajaa'ibu aanga'oonni biyyoota lamaanii miira gammachuu wal simachuu caalaa hariiroo dippiloomaasii as irratti mul'ateera jechuun miidiyaaleen addunyaa garaagaraa guyyaa har'aa gabaasaa oolaniiru. Dippiloomaasiin akkasii gonkumaa kan baratamee miti. Kutaa kora itti geggeeffaman keessa pirezidaantii Puutiin gargaaraa imaammataa dhimma alaa isaanii Yuurii Ishaakoovii fi investimentii alaa irratti ergama addaa isaanii kan ta'an Kiriil Dimitreev akkasumas afaan hiiktuu isaanii faana ta'anii dhufanii jiru. Gama biraatiin ammoo Wiitkoofii fi afaan hiiktuu isaanii qofatu turan lakkoofsi baay'een kan achi keessa dhagahamaa turedha jedhama. Dippiloomaasiin akkasii kan baratamee miti amma Wiitkoof nama hojii dippiloomaasii keessa yeroo dheeraaf turanis miti jedhamaa jira. Wiitkoof Niw Yoork keessatti biiliyeenaraa fi hojii riil isteetiitiin kan beekamudha. Michuu yeroo dheeraa Doonaald Tiraamp kan tahanii fi Tiraampis nama dippiloomaasii baratamaa duriitii cichanii turan. Haa ta'u malee namni kun Doonaald Tiraampitti kan dhihaatan yeroo isaan biizinasii waliin hojjetanitti akka ta'e maddeen garaagaraa kaahaa jiru. Akkuma Doonaald Tiraamp Wiitkoofis waliin mari'atanii waliigaltee irra gahuu malee birookiraasii dippiloomaasiitti hin amanan jedhamaa jira. Bara Tiraamp hariiroo dippiloomaasii Ameerikaa fi Raashaa haala kanaan deemaa jira jechuunis kan ibsaniif hariiroon dippiloomaasii bu'aan isaa addunyaa mara qaqqabu kun haala kanaan ta'uun isaa addunyatti ijoo falmii tahee jira. Maricha booda Ishaakoof mariin Wiitkoof waliin taasisne bu'a qabeessaa fi murteessaa ture jechuudhaan gaazexeessitoota biyya keessaa fi biyya alaatti dubbatan. Garuu korri isaanii qabxiiwwan ijoo fi biyyoota lameen Raashaa fi Yukureen akka murteessoo ta'an irratti walii hin galle jedhaniiru. Dokumentariin marii kanaan kan gaazexeessitoonni icciitiin argatan akka mul'isutti garuu aanga'oonni siyaasaa Raashaa fi Ameerikaa kunneen waa'ee lafa daangaa Raashaa fi Yukureen gidduutti madda wal dhabdee ta'e irratti akka hin mari'annee fi dubbii kana akkasumayyuu akka hin kaafne dubbatamee yookaan dhagahameetiin jira. Waa'ee lafa daangaa Yukureenii fi nagahaaf jecha dhiisuu qabdu wabii nageenyaa Yukureen gaafattu qoqqobbiin Raashaa akka hir'ifamu kun hunduu gara tokkotti hin deebine jedhaniiru. Guyyootaaf Wiitkoof gara Mooskootti imalan magaalattii keessa rakkoo nageenyaa hamaan kan turee fi Jeneraalli Raashaa dhoohinsa boombiitiin kan ajjeefames guyyaa kaleessaa kana. Ajjeefamuu jeneraala kanaatiin Kremlin kan himatte garuu Yukureenidha. Ajjechaan kun kan dhugumaa Kiiviin raawwate waraanni Raashaa Yukureen keessatti geggeessaa jirtu gara qe'ee isaatti dhihaachaa jiraachuu kan mul'isudha jechuun gabaastonni garaagaraa dubbatanii jiru. Awwaalcha Pooppi Firaansis irratti hooggantoonni biyyoota garaagaraa argamuun geggeessan namoonni 100,000 lakkaa'aman sirna awwaalcha Paappaasii Firaansis irratti hirmaachuu isaanii fi addabaabaayii qulqulluu Pheexroos jedhamutti wal gahanii turan. Hooggantoonni addunyaa, qondaaltonni Kaatoolikii fi namoonni biyyoota addunyaa garaagaraa irraa walitti dhufan awwaalcha kana irratti argamaniiru. Irma mootii Piriinsi Wiiliyaam, pirezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakroon, mootii Ispeen Feeliipee Jahaffaa fi mootittii Leeshiyaa fi pirezidaantiin Biraazil Luuz Inaashiyoo Luulaa de Silvaa jedhamuun achirratti akka argames dubbatamaatiin jira. Isaan qofa osoo hin taane hooggantoonni mootummaa fi mootiin hedduun achirratti akka argamanis gabaafameetiin jira. Yaadni Paappaasiin Firaansis dhimma addunyaa irratti qabu darbee hooggantoota waliin wal faallessaa gariin isaa sirna awwaalchaa irratti hin argaman jechuudhaan yaadamus namoonni hedduun garuu argamanii jiru. Zelenskii fi Doonaald Tiraamp garuu osoo sirni awwaalchaa kun hin raawwatin dursanii qaamaan wal arganii akka mari'atanis dhagahameetiin jira. Zelenskii fi Doonaald Tiraamp awwaalcha dursanii marii biyyoota lamaanii irratti akkasumas haala albuuda isaanii walitti gurguranii fi walirraa bituun danda'amu irrattis mari'atanii akka jedhan shakkiin bahee dhageessisee jira. Hooggantoonni lamaan yeroo ammaa sirna awwaalchaaf addabaabaayii qulqulluutti yeroo wal gahanis walumaan kan dhufan yommuu ta'u akka dubbi himaan Zelenskii Sirhii Nikifooroof jedhutti pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin sirna awwaalchaan dura Doonaald Tiraamp waliin mari'ateera jedhee ifa godheera. Awwaalcha kana irratti hirmaatuuf namoonni gara 200,000 ta'an awwaalcha Paappaasii Firaansis irratti argamuudhaaf jecha addabaabaayii qulqulluu Pheexroosii fi daandii dhihoo jiran irratti walitti qabamanii akka jiran gabaasni poolisii Xaaliyaan ifa godheetiin jira. Tajaajila sirna awwaalchaa Paappaasii Firaansis ganamaa kan hoogganu itti gaafatamaa koolleejjii kaardinaaloonni Giyovaannii Baatistaareedha.
Kaardinaaliin umrii 91 kun bara 1957 mana amantaa Bireeshiyaa jedhamuuf kan muudamee fi bara 2001 Paappaasiin Yohaannis Paawulos lammaffaan akka kaardinaaliitti isa labsee ture. Bara 2020tti ammoo gaafatamaa kolleejjii kaardinaalotaa ta'uudhaan kan filataman yommuu ta'u, Paappaasii Firaansis bara kana fulbaana keessa turtii isaanii dheeressanii jiru. Boqochuu isaanii hordofee jaalallee nuti guyyoota darban keessa argine Paappaasii Firaansis hammam sammuu fi onnee namoota hedduu akka tuqe argineerra jedhan. Paappaasichi baqattootaa fi namoota buqqaan tajaajiluudhaaf quuqama guddaa kan qaban ture. Kaardinaalichi imalli isaa inni jalqabaa akka Paappaasii kanaatti gara odola kibba Xaaliyaanii Lampeduusaa kan godaantonni hedduun akka balbala gamtaa Awurooppaatti itti fayyadaman ta'uu isaa ibseetiin jira. Daawwannaan sun barbaachisaa ture jedha. Odolatti balaa godaansaan namoonni 60,000 lakkaa'aman galaana keessatti liqinfamanii akka du'an hubachiiseetiin jira. Waggoota dhihoo as Paappaasichi waraana Yukureenii fi Filisxeem irratti sagalee dhageessisaa kan turan yommuu ta'u, osoo nagaa gaafatuu du'aan boqotanii jiru. Waraanni lubbuu namootaa galaafatee manneen jireenyaa, hospitaalotaa fi manneen barnootaa akkasumas iddoowwan tajaajila garaagaraa diiguu fi barbadeessuu dubbataa turaniiru. Waraanni yeroo hundaa addunyaa kana caalaa hammeessaa kan dhufe yommuu ta'u, yeroo hundaa nama hundaaf mo'amuu dhukkubsataa fi gaddisiisaadha jedhan kaardinaal kun. Oduu biraatiin Albertaan Kanaadaa irraa adda baatee biyya taatu sochiin cimaan itti fufee jira. Bulchiinsa lixa Kanaadaa kan taate Albertaan biyyattii irraa adda bahuudhaan biyya biraa akka taatu dandeettu yeroo dheeraadhaaf mariin irratti kaahamee jira. Jiraattonni Albertaa muraasni ifatti akka addaan bahan waamicha gochaa kan jiranii fi kanaan dura yaadni addaan bahuu dhoksaadhaan mari'atamaa ture amma garuu ifatti ol bahuun lammiileen irratti mari'achaa jiru. Wantoota lamatti sochii haaraa kana kan kakaase dubbii Tiraamp Kanaadaa kutaa Ameerikaa 51ffaa taasisuu jedhuu fi filannoo federaalaa wiixata dhufu gaggeeffamuudha jechuudhaan lammiileenis hoggantoonnis dubbataa jiru. Balaa abbaa biyyummaa Kanaadaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp irraa kan dhufe filannoo kana irratti ol aantummaa kan qabu ta'uu fi biyyattiin garuu qormaanna keessa seenteerti. Yaadni Doonaald Tiraamp abbaa biyyummaa Kanaadaa irratti sodaa uumuun filannoo kana irratti qooda ol aanaa taphataa jira. Kana malees garuu biyyattiin rakkoo keessos kan qabdudha. Deenis Moodirii magaalaa Leetbiriij keessaa namoota 100 ta'an fuuldura dhaabbatee waa'ee egeree Kanaadaa yookaan waa'ee egeree Albertaa gaafachaa tureera. Albertaan Kanaadaa keessatti gahee guddaa qabaachuu kan turtee fi kan beekamu yommuu ta'u, namoonni hedduun garuu akka isaan buqqa'an yookaan akka isaan of danda'an warroota harka baasaa jiranidha. Ogeessa baqaqsanii yaaluu onnee sooramaa kan ta'e Moodiriin hoogganaa waliinii paartii badhaadhinnaa Albertaa kan rifarandamii walabummaatiif sochii geggeessaa turee fi ammas geggeessaa jiru keessaa nama jalqaba irratti eeramuudha. Akka Moodiriin himutti garuu sochiin adda bahuu kun ji'oota darban keessa guddateera, gar-tokkoon kan guddise dubbii Tiraampiidha jedha. Sanaaf fedhii hin qabnu kan jedhan fedhiin nuti qabnu garuu abbaa biyyummaa Albertaati jedhaniiru. Haa ta'u garuu akka Doonaald Tiraamp jedhutti Kaanaadaan isteetii 51ffaa Ameerikaa ta'uu osoo hin taane yookaan Albertaan kophatti buqqaatee Kaanaadaan biyya lama ta'uu malti yaadne jedhamu ammoo dhihaachaatiin jira. Ammaaf walabummaan akka dursitu irratti walii galus fuulduratti garuu Albertaan Ameerikatti makamuu dandeessi kan jedhanidha. Waggoottan 12 darbaniif magaalonni Albertaa boba'aa fi gaaziidhaan badhaadhan kanneen akka Piraayirii fi Saaskaachiwaan dinagdee biyyattii keessatti gahee ol aanaa qabatanis bakka bu'ummaan siyaasaa dhabuudhaan guddinni isaanii duubatti harkifateera. Aariin sun bara mootummaa muummicha ministeeraa duraanii Justin Trudeau jalatti baay'ee guddaa kan ta'ee fi kunis erga inni imaammata naannoo kallattiidhaan guddina dinagdee naannichaa irratti miidhuu fiduu dabarsee booda akka malee irratti hammaatee jira. Justin Trudeau'n sababuma kana osoo filannoon isaa hin gahin aangoo irraa akka bu'us taa'amee jira. Akka qorannoon agarsiisutti Liberaalonni amma amala hoggansaa Maark Kaarlii jala jiran filannoo wiixata dhufu gaggeeffamu dursaa jiraachuunis dhagahameetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kanarraaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.